Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame sababa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi manguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa fi haati ijoollee isaa sadanii aadde Faantuu Damisoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu. Aceen koo yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Aceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kanuma natti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hanga yoo Rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha. Aadde Faantuun kana booda hin bo'u kanaan bo'u yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhanillee ibsanii jiru. Faantuu keessa jira kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira garuu mukti tokko immoo qophaa isaan boba'u jedhamti yeroo Oromoon hin naamamaaku. Kanaaf iyyuu uummatan qabaa aceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maalidha kan jedhu deebisaa kanarratti argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru waa hedduus jedhaniiru gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola gargaaruu kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba kan nattaanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru garuu kan baay'een itti gammadus kan waaqa galateeffadhus aceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira kanaan immoo waaqa koon galateeffadha. Cimni kun eessaa dhufe Faantu? Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina. Dargaggoo Iyyooel Kabbadaa Hundeessaaf hojii gaggeessaa dhaabbataa tola ooltummaa daa'immaniif manguddoota Ambootiif. Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha ji'a isaa seenaa kabajanii asuma keessa kennaa adda adda jechuudha namoota maatii harka qal'eewwan almost gara naannoo 300 jechuudha 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuudha amma immoo kunoo almost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii kanarra maal baranna namni keenyas maal barachuutu sarreera Haacaaluun nama tokko miti kanammoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanni Haacaaluun yaadaa ture wanni Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafee isa tokko akkas jedha. Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Yookaan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee ba'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti himeen jedha. Gaaffii kootis kun egaa gaaffiin koo inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan acee koo akka ba'u uummanni amantii qabuun Rabbi naaf haa kadhatuun jedha. Haqa acee koo waaqnaa baasu. Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame ijoo wal qabatee jechuudha. Akka carraa ta'ee aceen koo sagalee isaa isa dhumaa kaasetta isaa sadaffaa otoon argin bira darbe akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe kuni baay'ee natti dhagahama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku gaaffii ishiin gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisu hin beeku jechuun ammas irra deebi'een jedha aceen koo ani uummata kootiif qaaliidha. jedheera uummanni sun ammoo aceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana oriijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha egaa akkuma jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu acee koo akka kabaje sagalee acee koos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbee magaalaa Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeefame namoonni ajjechaa isaan shakkame mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa sagalee Ameerikaa irraa kan fudhatame kan isiniif qoodee Oromiyaa Neeshin irraa haga dhumaatti hordofuu keessaniif guddaa galatooma. Haga viidiyoo isin jaallattan qabadhee deebi'utti nagaa keessa bubbahaa gala. Warroota maatii Oromiyaa Neeshiniif haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalama.